dubartii jaarsa irratti fuudhe bar jaarsa namaa fudhattu meeqatu gabbaa'ee ebadee jaarsa irratti fuudhe jettee iyyiti bar mubaarak musammaa hin dubbatin jettee nama cirullee waan iftuu san hin dubbatin addunyaa guutu beeka bareedduuti addunyaan guutuun social media guututu beeka namni hin beekne jiru sigale dawaa yaartiin reediina nyaachisu addunyaa irra najjeesuun dhibeen sun dhibee rabbii ta'uu dhabu kanamaa harka namaa ta'u addunyaa guutu beeku kun dhoysaan qabu ani hin dubbanne garuu hin dubbanne maaliif rabbi irratti dhiisee ani waan kana keessaan qabu mucaan obboleessa kiyyaa hanjaa birrii walii shaqqaladha jaalala walirraa hin qabnu sigale kana waan ta'e waa takka walirraa hin beeynu anaafin nakolfiti walee nyaanna naafina rabbi ajantanuu uume baran rabbi ajantanuu fiti reedi rabbi jannata rizaaqana niisi wallan jannat firdaus hin argatu jedhati ajantanuu fiti rabbi jannata rizaaqana niisu gurbaan kama jannata seenuu yinnu innu kama jannataati gurbaan ka jannataati bar nagarree moo namni jannata seenuun beeksisaa bar fuula isaatu beeksisa inni ifaa bar nuuralee ni keessan ifaa nagarree gurbaan ka jannataati jannata rabbi isaa qananiisu jannataati dhufeetuma jechuu ramadaan hiikamee jennaan ajandaa bareedaa kana fide nu jala godhee jechuu shayxaanni takka jedhee mana aslii keessa ibidda himaaraa isaanii gubee achirraa ka utaale mana reedii seenee mana reedii irraan social media tiktok fi facebook fi page fi youtube wal nu ga'e jechuu takka ajandaa kan nu tole nagarre ajandaa kana bismillahirrahmanirrahim ani jara bar beerri wanni siin loltuufi wanni gurbaa arrabsituufi hin jaalattee badan hin jaalatte miskiin akka nama intaloo yaadeetit hin jaalatte namni si yaadeetii miti osoo anummaan argadhe si osoo isaan hawwanii osuma rabbira na buuse osoo rabbi ufina argachiise osuma jedhanii isaan hawwan jimmittiin jala qalu goote qalbii qabdi jala teette ta mul'ii zinnaara ta yoo achi deemtu waan as deemtu fakkaattu ta dabbaan isii buskuta yaa rabbi kee dhiira meeqatu kajeelamu jettiisa wallahi zinnixxi jette qatti gootee fudhatte asii gayyaani reediin akkas godhee maarroo godhee onnu qabee maarroo qiyaamaan nutti buutee dachiin nu yaattee qiyaamaan nu buute fudhatte isin irraa fudhatteerti maal rakkattan isan jaarri lamaan masaanuu ta'anii jiraachuu danda'anii inde masaanuu shari'aa rabbiitu ayyan shari'aa rabbi afur fuudhaa jedhe afur fuudhaa jedhe shari'aa rabbi bakka sunillee adabattee barbaadde adeemtu tabiraallee dabalataan haa fuudhu arsii fuudhe jimma fuudhe hararge isaa fuudhu walloo sittaa dabalu gurbaa dhiira itti fufa jechuu qabsoon masaanuu itti fufaa ati itti fufa qabsoon masaanuu ganaa nu qabaachinu ofa maraannee jirra masaanuu nurratti hin fuudhinaa nu qiyaaman nu buutee jirtii dachii fi samiyyaan ofin ajjeeftanii yoo masaanuu jibbitan ofin ajjeeftanii maaltu nu ga'e biyya Awurooppaa irra maaltu nu ga'e no biyya dimokiraasii jirra mukatti naannee kenna ariinee yoo nijaartii nutti hin gale tumnee baafnaan akka keessanii biyya arabaatee dhiiratti tumee nama baasa caccabse miila si kushakushe miila kale walis sidhe si tumee si baasa dhiirri araba biyya faranjiititti ammoo miila isaa quxurqoote walitti hiitee tumtee akkanatti qunxuuxxee jechuudha akkasi bulchita warra biyya faranjii dubartii biyya faranjii dhiirri irratti fuudhu akkami irraa fuudha sodaata inde hin sodaata wallahi kanaaf irratti hin fuudhu biyya faranjii keessatti dhiirri dubartii irratti hin fuudhu warri biyya arabaa carraa qabdanitti fayyadamaati fuudha fatiyya fikiri warri biyya arabaa daddafaa carraa qabdaniif fayyadamaa sadi afur shan fuudha dafaa itti fayyadamaa ijoolleen biyya arabaa jirta gaafa akka tasaa rabbi si fuudhee biyya faranjiitti si darbe harkaa fi miira kee qunxurii kee akkasa walis si hiitee qorcoffee si bulchiti wallahi fincaan isiin jettu malee fincooftu
gabba yolde bisiisin jettu malee waliin deebitu isitu sitti mootiidha jechu bakka kun tirsi gooti gaafa sitti eega biyya faranjii jirtu daddafi of saamadhu dafi fuudhi dafi dhalchi itti dhalchi dafi fuudhi baay'isi sini galee dubartii jaarsa irratti fuudhe bar jaarsa namaa fudhattu meeqatu gabbaa'ee ebatee jaarsa irratti fuudhe jettee iyyiti bar ebatee baga fuudhe isho reediin dhiiraa baga fuudhe ana bilaashatti intaloon dawaana nyaachifteen ajjeefteen dhabne reedirra na shakkite bilaashan nan ajjeefne ani ka diraamaa kiyya dalagadhu ka yutoobiitiya birrii shaqqaladhu ka badii takka hin qabne ka gurbaan jaalala hin qabne kusur gootana dabarsitee lolle addunyaa kanarra rabbi jazaa lafan kaa'u jimmittiitiya fideetu maxxaafitti godhe kaa akkana rabbi jazaa lafan kaa'u jazaa rabbi lafan kaa'u itti fide kuno fide fuyeerumte bagatteerumte namni masaanuuf gabbaa'ee booya masaanuuf namni gabbaa'ee nutti iyyaa sooshaal miidiyaa guutuu nu naannessa culullee shaashee baga hojii kee dhagaye jibbaa ati lafatti naaf qabdu akka itti na jibbitu bagassi dhagaye nama 4,000 irratti adaa duraanuu ati jibbaa lafee keessaa naaf qabda namni afaaniin dubbanne kun badaadha walla sharrifaatee walla namni afaaniin dubbanne kun ida dubartii afaaniin dubbanne ofirraa eega wallaahi billahi dubartii afaaniin dubbanne ofirraa eega isin ajjeefti wallaahi billahi dubartii si kolfitu dubartii lafa jalaa si laaltu ofirraa eegi wallaahi billahi mubaarak musammaa hin dubbatin jette nama culullee waan iftuu san hin dubbatin addunyaa guutuu beeka bareedduuti addunyaan guutuun sooshaal miidiyaa guututu beeka namni hin beekne jiru sigalee dawaa yaartiin reediina nyaachisu addunyaa irra najjeesuun dhibeen sun dhibee rabbii ta'uu dhabu kanamaa harka namaa ta'u addunyaa guutuu beeku kun dhoysaan qabu ani hin dubbanne garuu hin dubbanne maaliif rabbi irratti dhiisee ani waan kana keessaan qabu mucaan obboleessa kiyyaa hanjaa birrii walii shaqqaladha jaalala walirraa hin qabnu sigalee kana waan ta'eef waa takka walirraa hin beeknu anaafin na kolfitii waliin nyaannaa waliin dhuynaa obboleettiidha hin jaaladha obboleettiitii caalaa garaatii ta waliin daladha caalaa isii jaaladha akka lubbuutiyyaatti jaaladha akka lubbuutiyyaatti dabarsee isii jaaladha sigalee gara osoo afaaniin akka kolfitu asiin ajjeeftesi addunyaa guutuu beeka amma tireef nama 4,000 irratti mubaarak dubbiiftuu san hin dubbatin hin dubbatin wayitayattu addunyaa guutuu beeka siifarra haarawa malee addunyaa guutuu beeka namni hin beekne jiru sooshaal miidiyaa kana namni hin beekne jiru deemi yuutoobii fu'aati jala seeni viidiyoon hin jira dhageeffadhu yoo barbaadde sheerii si erga dubbadhaan miyuutiin qabadhee taa dubbadhu maaseeta beektaa dubbii addunyaan guutuun beektu kan namni hin beekne hin jiru ijoollee keerootii miti ummata keeroo keessa jiru miti sooshaal miidiyaan addunyaa kana guututu beeka waan kana jechuudha sigalee amma culullee shaashee achi keessa seentee thank you culullee shaashee mana mubaarak seentee maal jettiin beektaa mubaaraktu maal jedhe yoo obboleettiin kiyya ka duutu taate dubbiiftuu sanniin baasaa waan atiiftuu ragga daleessan hin baasaa jedhee beektee achi jala jirti beektaa isillee achi eegsanii maal jette seentee isiin sanumaaf jarjartee seentee beektaa akka nama isa gorsuu fakkaattee sanumaaf jarjartee seentee mubaarak jettee dubbiiftuu sana achumatti qabi gadi hin dubbatin ol hin baasin achumatti qaqqabi jetteen beektaa